السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرسن كبجم توتا في جالة تمتون هردف تون برتزا روما الحمد لله عندك كوت نجيني كي كان جال الله كبجادا بكير تمرس ناقو إقاد وتوتان كيا برم سراك أنا كيسة وانا نسن برسيسو لكوس ريوتان كيسني كان جوالا كيسندت سجلتني كبدن أكت سادا يو دليتي سنجلا تهي دليتي غوتن حالا سلبمتي لكوس جلا دليتي سيسن يوكين لكوسا نما دليتي غوتني سن سلبمتي بلبل مكيسن كيسا أرجسو دندسنا نسن برسيسو من lakkoofsa keessa dileetii yoo jala ta'e akkasuma ookerraa yoo dileetii jala ta'e jechuudha salphumatti bakka lakkoofsa badisan argachuu dandeessan isin barsiisan afaana tura. Egaa daawwattootaan keenya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube channel kiyyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jecha YouTube channel keenya subscribe godhachuun dagatanadha. Yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification san click godhaa achi booda all ka jettu irratti tuqachuun dagatanadha. Akkasuma barumsaan garraadha asin darbee YouTube channel keenya jala seenuudhaan waan isin dhibe hunda barachuu dandeessanii barumsa keenya yoo isin tola viidiyoo keenya laayik gootanii jabeessuun dagatinadha. Egaa gabanumaan gama barumsaa isin dabarsaa hanga dhumatti nafaana tura. Hayyee daawwattootaan kiyya lakkoofsa isin jalaa bade argachuudhaaf meseenjera keessatti galtanii achi booda piroofaayilii keessan irratti kilikni gootanii achi booda kan asirratti jechuudha foon contacts ka jedhu irratti kilikni gootanii achi booda upload contacts ka jedhu kana ofirra jiraate on godha jechuudha. As gadi jala manage contacts ka jedhu irratti kilikni gootanii achi booda lakkoofsa bilbila keessanii daadleet ta'e hunda asirratti argattan jechuudha isin galee hundumaa kun haaloomuun asirratti argattan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya akkuma asirratti argattan jechuudha lakkoofsi kun najmaadhaan sajjalamaadha jechuudha. Akira lakkoofsaa qofatu hin jira malee lakkoofsichi najmaadhaan sajjalamaadha jechuudha isin galee gama lakkoofsatti jirachuudhaaf maqaa abbaa lakkoofsa barbaadanii san irratti kilik gootan jechuudha. Achi booda haala kanaan lakkoofsanii baasee jechuudha isin galee. Egaa haala kanaan lakkoofsa bilbila keessan irraa dileetii isin jalaa ta'ee wallaaltanii dileetii gootan tokko jechuudha. Salphumatti meseenjera keessan keessa seentanii haala kanaan argachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaroo yoo taatan subscribe godhachuun dagatinadha. Akkasuma barumsa keenya yoo isin viidiyoo keenya laayik gootanii jabeessuun dagatinadha. Waan hordoftaniif